zinjene sappono mamale chukote nagare yo meleni izini wanoro bontole ilma bagada gada juara yukiyano boli zinjene amachuna datenya tuda kamna umati kankamnu irrakone jirachimne senati ababia ukote chalen tiroriti amachuni dandenya tuka invenuti tutukam venuti harki share rujala Jawar mazabani ira jadu bona ilma kushi enno simadadu kota gafatiki kiro saburmese wayane salbise bi yarage kese Jawar mazabani ira jadu bona ilma kushi enno simadadu kota gafatiki kiro saburmese wayane salbise bi yarage kese kanarra asawfin deemarran danara goota kana Dada juaras ligota abba geroki nizota ija elmano oromota lencha tuite akam gota ija elmano oromota lencha tuite akam gota Dada juaras ligota abba geroki nizota kero isa tubeta lencha tuite sasenta kero isa tubeta lencha tuite sasenta lenchi lencha bera soda tende sine sena baisa sena sena amfaye gotuma oromo bakka maltuuf kaye ajaba mukure garab jire yom sabasati na tire gurre mukure garab jire yom sabasati na tire gurre iyi sagalee kiyyaan dhagamaseera ashama harka fuunee akkam jirtu gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya baga dhuftan gara toora keenya harallee walitti deebineeti jirra sagaleen kiyya hin dhagama fakkaata garuu baay'ee xiqqaadha anatu iyyuu dadhabe har'an tana gaamata dureen irraa haasa'uudha deemu daadda jawaari akkuma sirbarratti isiniif sigaa waan jawaar jedhamee yoo dhumatu baatellee tokko lama waan irraa jedhu hin ta'u homaatu naan jechaa jirtanii sagalee kiyya isinitti dhagamaa jiran biltsiginnaan mootummaan amma biyya bulchaa jiru kan maqaan isaa waan dhibba fakkaatu biltsiginnaa yoo jedhan waamama isaanii fakkaata Dr. Abiy yoo jedhan afaan Oromoo dubbata Oromoo fakkaata gocha isaa yoo laalan naftanyaa irraa illee kamaayidha Minilikiin fakkaata ka waan hunda fakkaatu sun gaa deemsa isaan deeman rakkoo ummanni Oromoo har'a keessa jiruu fi Jawaar irraa waan dubbadhu takkaa lama jechuudha barbaada Edduun toorarra hin jirtanii isaan kunillee isaan namni toorarra jiruu miti gaa yeroo biraatti isin bira geetti viidiyoon kiyya jedheeti yaada mata dureen keenya har'aa Jawaar irratti maaf duulama yeroo hunda Jawaar irratti maaf duulama maal waan ta'eef maal waan balleesseef biyya Itoophiyaa san maal godhe Jawaar biyya Itoophiyaa maal godhe ummata Itoophiyaa san maal godhe ummata Oromoo hoo maal godhe mee as deebinee haati laallu Jawaar ummata Itoophiyaa illee akka ummataatitti sadarkaa addunyaatitti akka waamamtee ummata fakkaattu isii taasise malee ummata Itoophiyaa takkaa hin qaanessine Jawaar mee Itoophiyaa dhiisa Itoophiyaan naannoo adda addaa qabdii saba adda addaa qabdii saba hedduu qabdii sabni ka ofii jaalachuu malaa waan dantaa isaanii hedduu hin dhaadessineef jecha Jawaar hin jaalachuu dhabuu malan namni afaan Oromoo dubbatan warroonni afaan Oromoo dubbatan kun ka bitameetu inumaa diinummaa kun ka diina tahee diinummaa ofii ibsu kun ka bitamee bitamuudhaan diinummaa ofii leellifatu jala garaa ofiitiif jala kurkuruu warri kana hin taane hoo warri duuchamatti Jawaar hin jibbu maaf Jawaar hin jibban mee uf duuba deebinee haa yaadannu
qabsoon Oromoo tuni gaafa isiin laaffattee harka kennuu kaate san namni akka okkotee beelatitti ibidda jala bobeessaa ture qeerroo wajjin Jawaar namuutuun haalu kan addunyaa guutuutu ragaa bayaaf alagaa fi sabni illee ragaa bayaaf qabsoon gaafa inni akkasitti shidee sun har'an tana lubbuu godhattee as baatee erga nuufuu abaabdee firee nuu godhatti jenne illaa isiin karatti masheenfamtee jirti kararraa jallatteeti jirti garuu gaheen inni hanga gaafa masara mootummaadhaa Abiyyiin ol laguutetti inni ummata Oromoo fi qeerroo Oromoo wajjin taphate waan laayyoo itti shallagamuu miti warri har'an tana maqaa biraatiin bookkisu warri isarratti dhagaa darbu warri maqaa qabsoo qeerroon gootee biyyatti dachee hundi isaanii diasporadhaa kun godaantuudhaa kun baqattuudha warri har'a biyya keessaa wacu kun hundisii warra keezii UNHCRtiin ala baatee kun baqattee kaala baatee kun karaa bishaanitiin garan taaneen kaala yaatee kun hundi isaa hireen isaan ittiin argatanii har'an tana biiraa dhugaa ittiin dhiichisanii ummata Oromooti irrattiin qoosan diaspora fi diagnoolalleen warri garaaf bitamanillee hundi isaaniitu hiree qeerroon Oromoo dhiiga ofii itti dhangalaastee hiree qonnaan bulaan Oromoo daldalaan Oromoo doktorri Oromoo kan biyya keessa jiran aarsaa barbaachisu hanga lubbuutitti itti kafalanii argamsiisanii namuutu biyyatti dacha'ee har'a farshoo ofii siiqitti godhaa duula Oromoo irratti banaa kana keessaa gartuun Oromoo irratti duula bane addatti jira gartuun Jawaar irratti duula bane addatti jira gartuun Oromoo irratti duula bane ittuu mul'attee na hin fakkaatu maqaa Jawaariin duula Oromoo irratti banan waan Jawaariin faallaa dhaabbatuutiif jecha Jawaariin deebii Jawaarii deebisuuf jecha Jawaariin maqaa xureessuuf jecha Jawaariin arrabsuuf jecha maqaa biraatiin Oromoo arrabsaa jiranii dhaabbileen Oromoodha kan maqaa Oromootiin socho'an hundi keessanuu akka itti alaa galtan ni beeytan akka itti alaa galtan nutillee ni beeyna isinillee ni beeytan akka galtanitti illee galtan karaa nagaatiin qabsaa'uuf galtan karaa hidhannootiin qabsaa'uuf galtan akka feetanittuu galaa har'an tana wanni karaa nagaa jedhamu sun hin jiru osoo ummanni Oromoo guyyarraa du'u osoo ummanni Oromoo guyyarraa fannifamu osoo ummanni Oromoo akka nama bosonuu qabeetitti mormaa fi qaamni isaa kun gargar muramee darbamu qabsoon karaa nagaatiin godhamu hin jiru ammootu namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu jetti Oromoon Oromoo bakka lama hin dhaabatina bakka sadi hin dhaabatina bakka afur hin dhaabatina waraabessi adda adda yoo nu fo'amne nu nyaata akka sangoota sadiinii sanitti adda adda fo'ee nu nyaataa jira nyaatamnee jirra amman tanaa mar'imaa naga takka nyaatamnee jirra mootummaan mallaqa gahaa harkaa qaba qawwee harkaa qaba yeroollee harkaa qaba kanaaf jecha horii gannaqeetu warra furushkaa garaadhaaf bitaman warra garaadhaaf malee waan takkaaf dantaa sabummaa hin yaadne kan nama nuti jaalannu nama nuti abdannu nama nuti beenu nama namni sagalee nama shanii jaha jijjiiruu danda'u hunda isaa mallaqaan jala deemee bitaa jira haa bitamu warri garaadhaaf bitame haa bitamu garaadhaaf bitamuun har'arraan eegallee dur irraa jirti qabsoo Oromoo jaarraa takkaa fi walakkaa taasifamte tana durallee numa jirti garaaf bitamuun jechuudha kana qileen bakkayyuu jira yeroo hundaa'uu ni jira kanallee itti ilaalina kanallee hin dhiphatina garuu kan barbaadamu amman tana tokkummaadha tokkummaa jabeeffadhaatii tokko ta'a dhaabboleen siyaasallee gara tokkotti deebi'a ummatan burjaajessina ummanni akka cabuuf akka biltsiginnaan mataa gadhooytuuf akka jabaa keessa deemte isiin keessaa guurtuuf kan hiree baneef warra mootummaa wajjin jala deeme iyyusan osoo hin taane paartilee Oromoo ufii dhakaa walirratti darbanii fi paartilee Oromoo bakka shanii jaha ufii dhaabbatan kan yaadan akka qotiyyoo didaadhaa gara deeman kanatu akka biltsiginnaan humna godhattee jiraattee gadhaabattee ummata keenya irratti dhagaa furuggiiffattu taasise ummata keenya akka inni ajjeefamu akka inni guyyarraa salphatu akka inni tuffatamu keessa keenyallee humna nuti Oromoon qabnullee kan himaa jiru alagaadhaaf numa qabsaa'ota warra ofiin jedhan warra nu hogganan warra nun deemani isaan gara dhaabatanii ufii isaaniitii wal gaarreffatuun akka keessi keenya hoffatu akka nuti ammootu laaffataa deemu nu taasisaa jira akka humna dhabnu nu taasisaa jira ufii mootu tokko ta'uu dadhabanii sanirraanuu dabranii gabbayanii alagaadhaaf guuzatanii ufii walirratti rakkoo ufii keessaa qaban
alagaadhaa dubbatanii keessa ofii alagaadhaa himanii alagaan immoo qaawwasaniin fayyadamee tooftaalee biraallee tooftaa hin beekne kan dura nurraa wallaale baafateetiin nutti deemaa jira. Laafina keennallee hubatee haga nu wal jaalannuuf wal jibbinullee hubateetiin nutti deemaa jira. Kanallee kan saaqaa jiru qabsaa'otaa fi hoggantootuma kenna. Amma kan jedhaa jiru warra dhaaba hoggansa gurguddarra kan jiran matootirra jechuudha. Wala paartii kafaa wala paartii paabaa wala paartii abaa'oo sadiin isaaniitu warra dantaa sabaatiif harka caalaa bakka illaanne xiqqoo maqaan kiyya maal tayaa ani maqaa kabajaa waan jedhu kanatu dura deemaa waan akkasiisan keessaa yoo isin hin baane isinillee ni salphattan mana hidhaatitti darbamtan nutillee ni salphanna biyyi isin qabsaa turtanii fi aarsaa barbaachisu kaffaltaniif illee biyyi isin waggaa itti faajjaniif illee akkasitti dhidhimteetiin harka biltsiginnaatitti kuftee akkasitti amaaroyti nutillee amaarayuuf deemnaa osoo hin jaalatin dirqiif nu amaareessuu deemtanii warra akka nuti amaaroynu akka nuti alagoomnu nu taasisaa jiru hoggantoota kennaa isin bakka tokkotti nu deebi'a daandii takkatti nu deebi'a jennaan kabiraa ammootu kan jawaaritti as deebi'a jawaar akka nama tokkootitti kaleessa ilma oromooti barnootan ala bahee qaramee siyaasan qaramee siyaasa addunyaa kanaa irra naanna'ee hubatee qoratee political science-dhaan cuuphamee ol bahee ummata oromootiif uf kennee hojjetaa jirudha. Jawaar akka nama tokkootitti nama biyya Ameerikaa jiraatudha. Nama citizen biyya sanii argateedha. Nama waan fedhe osoo dalagee jiraachuu danda'u biyya san keessa qananii biyya Ameerikaa biyya Eeshiyaa nuti biyya Eeshiyaa jirra biyya Eeshiyaa biyya Oromiyaa Itoophiyaa sanirra jireenya wayyaadha garuu biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa hundarra wayyaadha. Ameerikaa biyya san keessatti maqaa kabajaa saniin jiraachuu osoo danda'u boonee hojii fedhe keessa galee achittuu hojjetee jiraachuu osoo danda'u rakkoo saba isaa dadhabee saba isaatiif of kennee ani yoo wareegamellee saba kootiif wareegama biyya tiyya keessatti wareegama jedheeti gara biyyaa galee nama akkana jedhee biyya ufiitiif dantaa jireenya ufii jibbee gara biyyaa gale kana Oromoon akkamitti kunuunfatuu qaba akkamitti eeggatuu qaba namni kun nama isaaf maal ta'e nama isaaf galataa waan ta'eef jecha akkamitti eeggatuu qabaan gaafii namatti hin taatu. Namni Jawaarin hin geenne illee biyya namaa tanatti jiraachaa jira akkuma fedhettuu jiraachaa jira garuu warri isa hin geenne warri Facebookan iyyuu danda'an warri ammootu sagalee nama tokkollee jijjiiruu hin dandeenye warri ta'aniituma nyaatanii nuti miseensa keessani jechuun jabaadhaa jechuun danda'anillee biyya keessatti warri dacha'an qabsaa'otaa fi kuunillee bitamee harka biltsiginnaatiin akka sa'a gaafa qabamee ilmamaa jirutti ilmamaa jira usanii afaan ofii daabboo gogaadhaan cuqqaallatee jira kaan koondomineemiidhaan afaan cuqqaalan kaan koondomiidhaan afaan cuqqaalan kanuma dubbiin ammootu Jawaar akka hayyuu tokkootti akka nama isaan ofirraa sodaatanii sanitti koondomineemi miti daabboo gogaa sanii miti biiliyeenan waan Itoophiyaan waggaa tokko ittiin jiraattu ramadanii fi afaan qabsiisuu ni danda'an garuu Jawaar bakka san hin hayyamu. Jawaar sabaaf dhaladhe jedhee as bahee sabaaf du'a jedheeti murattee waadaa sabaa seeneeti jira. Mallayni kamuu dantaan jireenya isaa kamuu hin jijjiirtu du'aafillee muratee jira. Nama ammootu du'aaf murate kana isaanis kiiloo Jawaar ni beekan amman tana isaan kan barbaadan kara fedheenillee haa taatu baddaadan gammoojjiidhaan baale fi boolee jedhan sanillee waan shiranii Jawaarin kiyyoo keessa galchuudha. Tooftaa siyaasatiin adeemsa seeratiin humata akka irraa argatuu hin danda'an waan karaa kanaan dadhabaniif jecha waanta hin jirre fakkeessanii uumanii kara biraatiin wantoota isaa hin ilaallanne hunda itti makaniitiin isa yakkuudha barbaadan hidhuudha barbaadan garuu ummanni Itoophiyaadhaa kun ummata Oromoo dantaa ummata Oromoo waan ol kaaseef ummata Oromoo eenyummaa isaa qofa waan halkanii guyyaa lallabuuf jecha Jawaarin hin fedhe. Diinni diinaa hin feene garuu kenna kan diina wajjin dalagataa jiru kan amala diinaa qabullee Jawaarin hin fedhu. Jawaarin ammoo jibbuun isaa dantaa biraa irraa qabaateeti. Jawaar akka nama tokkootti nama tokko singiliidha. Nama qeenxeedha nama tokkocha waa isa godheeti miti. Garuu kan isaan jibbaniif dantaa Oromoo qofa waan lallabuufi dhugaa Oromoo waan hin dabarsineef shira diinaa waan saaxiluufi kanaaf jecha yaa Oromoo dhugaa isinii hima hogganaa kamuu abbaa feete abbaa jaalattu qabaatu namni afaan Oromoo dubbatu hunduu mataa isaatiin nama deeggaru qaba. Namni nama hin deeggarre hin jiru shayxaanallee maan taane nama deeggaru qaba. Abbaa feetellee deeggari nama dhugaa ta'e kaleessa sii lallabee hagarraa sii lallabaa jiru nama dhugaa ta'eetiif yeroo hunda uf kennee sii hojjetu jabeeffatuun dirqama keeti.
biltsiginnaan habashaan diinni biraallee kan Itoophiyaa keessa jiran sabaaf sablammoonni namni guddaan isaan sodaatanii fi akka du'aatitti jibban akka Azraa'ilii lubbuu nama fuudhuu sanitti jibban yoo jiraate Jawaarin qofa. Kanaaf jecha isaan Jawaarin kararraa qabuuf yoo daddan hidhaa wayitiin shab godhuuf yoo hidhaa dadhaban ammootu lubbuu isaa balleessanii boqatuu ni fedhan. Garuu kana ummanni Oromoo ijatee takkitti tusijaamuu deema. Warri har'an tana hiree tana argatee hiree tanaan ummata Oromoo illee gidirsaa jiru kuni warri shirri isaarra Jawaar saaxiluun isaan aarsee Jawaarin akka ajjeesaniif akka hidhaniif akka Jawaarin biyyaa baasaniif akka Jawaar sagalee dhabuuf halkanii guyyaa irratti ifaajan kun warra kaleessa inni ebalu hidhame ebalu akkas ta'e bakka kanaan akkana taate diini akkana taate jedhee qeerroo waliin dhaabbatuudhaan sagalee tahee fi TPLFin irraa buqqisee har'an tana sadarkaa namaatitti jarri lakkaabanii akka nama ta'anii namarrattuu shira kana dalaganiif nama gahee guddaa taphateedha. Oromoo hubaddaa hoggantoota hedduudha qabna. Warra qiraaqinboo walitti xaxamisan dhiisati mee namoota sadi maqaa isinii dhaya. Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa walirratti fudhaa paartii KFO'tirraa. Daawud Ibsaa fudhadhaa paartii ABO'tirraa. Kamaal Galchuu fudhadhaa paartii PABO'tirraa. 2016, 2017, 2018 takkaa namni sagalee jaraa dhagee hiriira ba'ee jira. Mee natti hima takkaa namni sagalee jaraa dhagee karaa cufe jira. Qeerroon takkaa sagalee jara kanaan dhageenye jarri kun qabsaa'ota kenna jedhaniiti jaraaf dubbatan malee sagalee jaraatiin aja jaraatiin takkaa waan goone. Garuu yeroo Jawaar feesbuukii isaa sanirratti sarara takka barreessee qeerroo ka'i jedhe gaafa san namoota bakka jiru ka'a qeerroo. Gaafa inni qeerroo cufitti jedhe gaafa san cufa akkasitti jarallee hidhaa baasee hidhamtoota biyya keessaa hoggantootallee hidhaa baasee hidhamtoota fi godaantotaa fi baqattoota alaallee hiree jarri ittiin galan kan taasisee qeerroo fi Jawaari kana namuutu naalu alagaan ni beeka alagaa miti biyyi biraa addunyaallee ni beekti kana dhugaa tana ammootu warri osoo beeku dabooleetiniin injifannoo nama tokkoon argame injifannoo qeerroon argame saamanii jiran masaraan seenan qeerroo fuula keessa dhiitanii jiran hireen qeerroo galanni qeerroo har'an tana qeerroon hidhamuu qeerroon gidirfamuu qeerroon ajjeefamuu qeerroon fannifamuu qeerroon bakka iyyuu dararamuu ta'e galanni qeerroo badee jira galanni Jawaarillee badee jira Jawaarillee har'a hin ajjeefamne malee qixuma nama ajjeefamee sani rabbumatu hiree ofiitiif baase malee ajjeechan tama amma duraa sani silaa taateti rabbumatu harkaa fashaleeyse malee sanuma ture. Qeerroon biyya keessaa qaamni Oromoof qabsaa jiru kamuu sagalee nama biraatiin qabsaan ture sagalee qeerroo fi sagalee Jawaariin qabsaa ture jijjiirama kanallee kafite eenyu miti dhaabni hidhate kamuu hin finne sagalee kana dhaabni hidhatillee shoorri inni taphate waan biraati ni jira shoorri isaa hin jiru miti qaamni hidhatillee gaachana har'an tana maarroon gaara keessa jiraachuun jaalmaarroodha gaaddisa Oromoon qabaatee akkitti Oromoon achii sodaatamu taasisee jira. Maarroon as bahee yoo Abiyyii dhahuu dadhabellee bakka jirutti waan dhahaa jira yooma usee taa'ellee kabajaan maarroon achitti taa'ee ummata Oromootiif asitti godhaa jirutu jira. Injifannoon akkaawuntii warrooti namuu waan humna isaa kan feesbuuka waa dubbatullee kan qabsoo harkaatiin seenillee kan humnaan hirmaatellee kan leecalloon mallaqaan hirmaatellee namuu hirmaatee qabsoo keessatti akkaawuntii mataa isaa darbatee qabsoontu waloodhaan utubamtee as geette garuu as keessatti shoora guddaa kan taphate shoora hin lakkaa'amee hin dhumanne taphate akka nama qeerroon deemuu tokkotti Jawaar Mohammadi jaalattanii fi jibbitanii warri jibbitanii jirtanii liqimsa osoo isinitti hadhooytu akka nama haankuu liqimsuutti muuzammaraa liqimsa tuntama isaati qooda isaa jalaa dhoysuu hin qabdan waakkatullee hin qabdan dirqama hojiin abbaa fakkaatti abbaadhaaf galchuun ammootu haqa namni qeerroon dhagahillee Jawaari namni qeerroon ajajamee fi namni qeerroo jalaa sagalee dhagahee dhaamsa qeerroo hojitti hiikullee Jawaari namni qeerroon jalaa dhaamsa isaa fuudhee hojitti hiikullee Jawaari kaleessa qeerroo fi Jawaar sagalee tokkoon neetworkii tokkoon biyya sana gara barbaadanitti oofanii nama kenna hanga jedhaniini namicha naftanyaa kan irra kaa'anitti achiin gahan har'an tana ammootu Jawaar marfameeti jira Jawaar dubbatuu hin danda'u Oromoo har'an tana
seerri biyya inni keessa jiru ni daangessa. Jawaar kara kamiinuu daandii seeraa hanga qallaa rifeensaa takka cabsu hin barbaadu sin cabsullee. Seerri biyya inni keessa jiru kun daandiilee hedduu hin uggura. Jawaar amma paartiitti makamee jira. Paartiin inni keessa jirullee seera mataa isaa qaba. Paartiin sunillee akka barbaade akka Jawaar duraan gabbayee sa'a kanatti kana godhi jedhee biyyattii Itoophiyaa san akka nama hidda onnee nama qabeetitti dhaabuu sanitti dhaabuu hin danda'u. Har'an tana seerota hedduun marfamee jira, kiyyeeffamee jira. Garuu Jawaar seeran kiyyeeffame malee waan seerri isaan hayyamuu fi qabsoo haqaaf godhu takkumallee duubatti hin deemu. Akkasuma akkuma jedhe sanitti wareegamee bada malee tan akkasitti beekuu qabdan. Garuu yeroo Jawaar kiyyoo akkanaa kana keessa jiru kiyyoo keessatti Jawaar hin laaluu hin qabnu. Jawaar hin eeguu hin qabnu. Jawaar hanga gabbahee karaa cufaa jedhu eeguu hin qabnu. Oromoo barnama kee ka konkolaataan deemu konkolaataa keessaadhaanii buusanii shanee jechaanii jiranii. Barmana isaatitti osseeranii tajjeesaa jiranii Oromoo. Barha mee mataan kee namni sagalee tiyya dhageeffataa jiru gaafii takka of gaafadhu. Ati ilaalcha feete qabaatteef abbaa feete deeggarteef abbaa keetii fi haadha kee kasi dhalan manatti warra siyaasni gara bakka deemaa irraa hin beekne manguddoota yoo manatti osseenanii rasaasan ajjeesan maaltu sitti dhagahame? Ati yaa deeggaraa paabaa'oo, ati yaa deeggaraa kaafaa'oo, ati yaa deeggaraa abaa'oo kataate mee osoo ati dhaaba tokko deeggartee jirtu haadha fi abbaa si dhalan san kan ati jaalattu manatti sitti itti osseenanii yoo ajjeesan maaltu sitti dhagahama? Qaamni kamuyyuu qaamni namni coraa qabu, namni ani nama ofiin jedhe, namni akka namaatitti lukaan deemee yaaduu danda'u kamiyyuu gocha suukaneessaa uummata Oromooti irratti deemaa jiru kana laaluu hin qabu. Warri garaaf bitaman, warri garaan isaanii bitee garaa isaaniitiif jecha diinummaa uummata Oromoo agarsiisan abiyyiin caalaa diinummaa isaanii san agarsiisaa jiran. San hin laalinaa sun garaa isaatti uyyisiisaa gaafa garaan irraa dhaabate waan nyaatee iyyuu hin qabu chaarjii isaati sun san hin laalinaa. Garuu dhugaan isinitti haa mul'attu. Uummanni Oromoo bakka iyyattuu hiraar inni har'a keessa jiru yeroo namni afaan Oromoo dubbata isin jettanii jala fiigdan namni isin Oromoodha jettanii duraan yaadaa turtan sun yeroo abiyyiin maqaa Oromoo uffatee nama afaan Oromoo dubbatan mallaqaan bitee uf jala hiriirsee warra garaaf bitaman qofa afaan Oromoo akka dubbataniif dantaa biraa osoo hin taane yeroo inni namoota akkasiitiin uf jala masakee afaan Oromoo dubbataa yaa Oromootiyya yaa sabaa isiniin jedhee zaahamaa isin irratti godhee isin bulchaa jiru kana keessatti uummanni Oromoo hanga gaafa TPLF'n nu bulchaa jirtuu caalaa salphataa jira. TPLF wanti isin nun godhin hin jiru. Isinleen hanga humnaa nu dararteetuma waggaa 27 keessatti waan isin nu goote san garuu waggaa 2 keessatti san caalaa godhamaati jirra har'an tana. Waan isin waggaa 27 nu dararte san waggaa 2tti san caalaa dararamaati jirra. TPLF'n diinatti beeyna diina jennee afaan tokkoon falmaa turre har'a mootu kan afaan Oromoo dubbatu kun san caalaa nu dararaati. Yaa Oromootiyya bakka ajjeefamni nurraan dhaabatanitti bakka duuti bakka yuttuu nurraan dhaabatanitti bakka baanee galuu hin danda'initti bakka maqaan keenya Oromoo jedhee afaan keenya dubbatuu hin danda'initti bakka nuti Oromoo jennee mataa ol qabannee deemuu hin danda'initti bakka haadha fi abbaan keenya manguddoon mana ofii keessatti ajjeefamanitti mootummaan isin qabdan hin jiru. Yaa Oromootiyya dammaqaa chaansin Oromoon qabdu hin jirtu tana booda yoo hireen har'a nuti qabnu tun qabsoon har'a nuti irra jirru tuni qabsoon abiyyiin wal qabnee jirru tuni furmaatan argatii yoo tanaan Oromoon mirga ofii kabajee gara barbaadamutti akka namaatitti namaan qixxaa'uu sanitti uf ceesisuu hin danda'in tana booda Oromoon kaatu hin jirtu. Tana booda Oromoon akkasitti isii dhumattee lammummaa jijjiirannee biyya itti koolugaltummaa gaafannullee hin qabnu achumatti amaaroinee jiraachuu keenya beeka. Hireen Oromoo tana takkitti tana mootu uf jalan dabarsina. Yaa Oromootiyya jabaa keessan jabeeffadha, beekaa keessan jabeeffadha, dura du'uu qabna. Jawaar abbaa galataati, qabsaa'onni Oromoo abbaa galataati. Hundi isaanii namuu waan danda'u qabsaa'ee jira. Garuu akkuma qabsaa'etti gaheen inni qabsoo keessatti qabu suni wal caaluu ni dandeetti. Walirra kiiloo qabdi, walirra jabina qabdi, walirra si'aayina qabdi. Hubadhaa asirratti waan hubatuu qabdan. Bar Daawud osoo paaworii Jawaarin caalaa qabaate Daawudin ajjeesuu deema Abiyyi. Kamaal galchuu osoo paaworii Jawaarin caalaa qabaate baris ajjeesuu deema. Garuu bakka beeyti jarri sa'aatii 24 kan irratti xiyyeeffatte Daawudii fi Kamaali miti, Mararaa fi Baqqalaa miti, jarri illee hooggantoota dhaabati.
kan jarri irratti xiyyeeffatte kan jarri beekumsa isaatilleen isa sodaattu kan afaan isaatilleen paaworii fi sagalee isaatilleen isa sodaattu jarri jara san osoo hin ta'in jawaarin ajjeesuu barbaadan jawaarin hidhuu barbaadan gaafa jawaarin hidhanii kararraa qaban torbee takka qofa wacanii jetti Oromoon garuu torbee takka qofa waci Oromoon dirreen Itoophiyaa sun qiyaamaa san taatee dakkan taatee walitti baddeetiniin biltsiginnaa miti biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun illee kaartarraa baddee biyya biraa taatee hiramtee dhumti malee nageenyi hin jiru akkasitti wal beekuu qabdan wal beekuu qabnallee namni akka fedhu yoo dhabe akka hin feene tahaa jedhe Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa Oromoon har'a useetiin jireenya keessa taa'ee obsaa jiru kun Oromoon har'a ba'aa dandahe kun akka Alshabaabitti akka ISISitti boombii garaa keessatti hidhatee akka dhoofuu danda'u beekuu qabdan wanni biraa yoo hafe akka gocha hamaa akkasii sanillee namni raawwatuu danda'u namni gaafa ol fiiguu dadhabe gad fiiguu hin dadhabu gaafa gamteef gaafa lubbuun isaa itti hadhooyte lubbuu ofii tana baasuuf jecha lubbuu ta'e baasuun akka dirqama taate beeka nagaya wanni jedhamu yeroo nageenni jiru qofa irratti lubbuu ofii jaalatuun ilma ofii jaalatuun dinagdee ofii jaalatuun jireenya qabbanaa jaalatuun gaafa nageenni jiru qofa gaafa nageenni dhumatee namaaf hadhooyte gaafa sirraa dhufte namni duubatti deebi'u hin jiru kana beekuu qabdan ummanni Oromoo fi qeerroon akka dhaamsatti wanni isinii dabarsu har'an tana 2016 gaafa kaadreen TPLF fi ummata Oromoo darartee gattaa'uu fi ka'uu dhoorgite ummata Oromoo hattifatuu dhoorgite kaadree bakka isin jirtutti tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhan gaafa kaadree bakka isin jirtutti tarkaanfii irratti fudhatuu qabanii mana isin irratti gubuu eegalan iccitii kamuu kennuu dhiifte nama saaxiluu dhiifte agaazii namarraan deemtee namatti fiduu ni dhiifte ni yaadattan gaafa san nagaa argate qeerroon gaafa jalee TPLF fi ganda isaa jirtu irratti tarkaanfii fudhatuu qabe uf bira gaafa san nagaa argate har'allee wanni ta'uu qabu qeerroo sihi abbaan biyya sihi namni humna qabu sihi ka biyya tana jijjiiree gara barbaadetti garagalchuu danda'u dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti dhaabni siyaasaa dagalee yoo isinii ta'e malee maqaadhaaf yoo isinii ta'e malee maqaa kabajaatiif wanta takka jijjiiruu hin danda'u dhaabni siyaasaa social movementidha biyya kana kan jijjiire duratti dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti qeerroo ammallee waan isin jechuu barbaannu bakka jirtutti kaasi qabsoo kee kaasi motora kee ka qabbaneessite san fireenii irra ejjette san irraa gadhiisi kaasi tokko jalee biltsiginnaa warra ummata Oromooti irratti dibbee dha'u fakkeenya mee du'a kaleessa obboleessa kenna diinshotti ajjeesan Jaafar Ali waan jedhe irratti qoose argitan ummata taaziyaa saniif gabbaye ummata rifaatu saniin gabbaye quuftee gayyaati kan ajjeefame shaneedha shaneen ganaa lafaa xuruuramtii jedhe meelaala haga du'a namaatti irratti gammadanii qoosan namni bineensa karaa ceehu akka tasaa konkolaataa yoo dhahee du'e hidhii xuuxa garaa nyaata bineensi kun jedhee bineensaa gaddee bira tara garuu warri biltsiginnaa mallaqaan bitatte bineensa miti ilma namaatillee baga du'ee jetti nuti nama baga du'ee namaan jenna agarre ammootu namni namaan baga duutee jedhu dhala namaa keessa hin jiru dhala namaa keessa akka bahetti beekuu qabdan sadarkaa kana gabbuutee biltsiginnaan sadarkaa kana namooma keessallee baatee akka bineensatti ittillee yaaduu dadhabde bineensi tokko qamaleen faa jawaarin dhungatti agartanii miti bineensi takka hin yaaddi jaalallee hin beeyti bineensi tokko akka roobotiitti ergatan waa baratee jechuudha garuu bineensi sammuun isaa doomadhaa kan akka Jaafaraa kan akka homni kun warri garaaf qofa jiraatu kun sadarkaa akka namaatitti yaadanii haga bineensaa sanillee yaadan san hin qaban qeerroo amman tana ka jechuu barbaade bakka jirtu jallaa ollaa keetii muruu eegali kan si saaxilu kan si kennu kan sirratti duudu kan jabaa keetirratti duudu kan mootummaa waliin biltsiginnaa ta'e kamuu aramuu eegali abbaa fedhe haa ta'u obboleessa kee haa ta'u obboleessi kee tokkochi biltsiginnaa tahee jiru sun ganda keetii du'ee Oromoon biraa immoo bakka saniin hara galfatuu qaba ganda kee keessa namni 20-30 sababa isa tokkochaatiin dararametu jira sababa inni waa himuun luflufee ganda keessa deemtee waa himtu luflufee ganda keessa deemtee mintoofii qabattee si darartu luflufee akkasii san caasaa jaraa jalanaa yoo jalaa ciruu eegalle yoo caasan jaraa akka duraa sanitti jala kanaa jalaa diigamuu eegale tagubbaa sun huma takka ajajni jara itti gaddabarsitu gurtaa kan dhaqu biiroo isaanii keessatti ama kanaaf jecha qeerroo qabsoon kee dura si keessaa eegalee si keessaa buqee si keessaa ol bahee qabsoon si keessaa ka'e haga masara mootummaa jijjiiruutitti ga'e dura
har antanallee gubbaa san hin dhaqin qeerro bakkeen jirtu rakkoon jala kana jirti jala kana eegani gingilchaa kee jala kana kaa'i jala kana mogolee jalaa dhaye kan ganda keessa deemtee sisaatu kan ganda keessa deemtee galaa bobbaa kee himtu ka diina masayitee sitti fiddu kan qabdee si darartu ka obboleessa kee darartu ka obboleessa kee irratti olola dhooftu olola tumtu kan obboleessa kee irratti akkana boon eebalu diina keenna jettee jala kanaa sii lallabdu jala kanaa ciru yoo eegalte tan gubbaadhaa sun gubbamatti hafti tan gubbaadhaa birree biraa keessa jirti tan gubbaadhallee bakka qabdi qeerro qabsoon dura asii eegalti bakka dhaabdirraa kaasi motora kee tanuma siin jechuu barbaada ammallee deema dhaamsa biraatitti ummanni oromoo jawaar jabaa keeti an jawaar inni deeggara nin jaaladha lubbuu tiyyarran jaaladha dhugaa isinii hima lubbuu tiyyarran jaaladha waan ufii jaaladhu qofaaf miti an dhugaa isaatiif hin dubbadha gandooma filleen dubbadhu jaalala ufii jaaladhu ufii waan ufii deeggaru qofaaf illee dubbadhu dhugaa inni qabuuf hin dubbadha namni kun akka gaafa ummata oromootitti makamee ummata oromootitti hidhatee gabbayeeti takkaa dantaadhaan hin jijjiiramne takkaa dantaa garaa ufiitiin hin jijjiiramne kaayyoo sabaatiif malee har'an tanallee isaan keessa taa'eetu marfamee akka isaanin eeggamaa jirutti galaa bobbaa isaa hafuura isaa bakka eeganitti bakka bilbila isaallee irraa hidhatanii jalaa xalafanii akka jedhan sanitti hordofaa jiranitti takkaa dantaa oromoo dabarsee hin kennine hin dhiibne hanga lubbuun tiyyana keessaa baatutti kama ummata oromoo tana osoo dubbatu keessaa haa baatu jedhe lubbuu ufiit irraa bahe jedhamure yaa ummata oromoo jabeeffatuu qabdan waan inni kaleessa isinii dalage barsagalee nutti godhe jabaa har'an tana nu faarsinu beekaa har'an tana nu faarsinu namoota beekamaa addunyaa kanarraa yuunivarsiitii akkasiitirraa doktora akkasiitirraa hospitaala akkasiitirraa biyya akkasiitirraa aktiivist ebalu doktor ebalu profeesar ebalu injiinar ebalu jedhanii nu faarsinu kana tokko isaa hin beeknu dhugaa rabbiyyoo dubbanne erguma OMN dhufee dursummaa isaaniitiin gadhaabate OMN nu barsiise OMN sagalee teennas neetworkii teenna tan addunyaati neetworkii ummanni oromoo addunyaa guuturraa ittiin walitti hidhame kana keessatti ammoo jawaan miidiyaa kana bu'uursuu keessatti gaheen inni qabu hanga har'aatitti waan guddaadha neetworkii kanaa walitti hidhamtee qeerroon baqattoota fi godaantonni addunyaarra jiranii fi qeerroon biyya keessaa falmattoonni dhugaa biyya keessaa hanga kan bosona keessa jiraniititti neetworkii kanaa walitti hidhamtee daandii tokkorra deemtee afaan tokko dubbattee kaleessa wayyaanee jabduu sodaatamtu sana afrikaatti jabduudhaa san kararraa kaa'ate har'an tana hoo miidiyaa sanillee jabeeffadha namicha sanillee jabeeffadha gurbaa diimaa san haajicha diimaa san jabeeffadha isinitti mul'ataami haajicha diimaa kana jabeeffadha wallaahi billaahi haajichi kun nuu dawaadha isa dhabne taanaan ijjiteena nu jaamte akkasitti beeka hoggantoonni jinni jaam kan har'a nu faarsinu tuni takkittiin isiitu nuun deemuu hin dandeettu dhugaa walitti himnaa haga rabbiin qeerroo biraa hoggantoota aangorra jiran tanniini miti qeerroo keessaa haga rabbiin jabaa akka jawaar kan ol nu baasutti haga sanitti harki keenya lafatti hafaa hamileen nu cabde jawaariin qeensi kotteedhaa irraa cabde tan hamileen nu caba jawaariin jabeeffadha jawaar jabaa kenna jabaa alagaanuu jabuma isaa beeku jabaa addunyaan jabina isaa beektu alagaanillee warri biyya Itoophiyaa keessa jiran impaayerii san keessa jiran oromoonillee warri dhaaba biraa ta'an dhaaba biltsiginnaa warri ta'an warri garaadhaaf bitaman jawaar laafaa ta'eeti miti badaa ta'eeti miti biyya saniif nama hamaa ta'eeti miti ka jibban jawaariin wanni jibbaniif jawaar nama jabaa waan ta'eef nama biyya san jijjiiruu danda'u waan ta'eef nama dhugaa oromootirraa urduubatti hin deebine nama ummata oromoo kana bakkatti itti godhuu barbaadu waan ta'eef jecha nama ummata kanaaf dhugaaf dhaabbatuuf waan ta'eef jecha ummata kana ija jaamsuudhaaf jawaar irratti duulan malee jawaarra yakkamaa mitis shakkamaa mitillee jawaar abbaa dhugaati yeroo hundaa'u dhugaan ni mootii dhaabbilee oromootillee dhaamsa qaba dhaabbilee oromoo yaa dhaabbilee teenna yaa abbootiiwwan keenya yaa kan nu hogganaa turtan yaa har'allee kan maqaa hoggansaatiin nurra jirtan yaa warra sagalee qabu nuti ummanni oromoo akka ummata oromootitti isinitti waywaanna amma cuunfamtanii garee sadi qofatti deebitan kafaa'oo abaa'oo fi pabaa'ootti deebitan akka qotiyyoo magaalaa ciisetitti mataa dalga hin qabina mataa dalga hin qabina walitti deebi'a dantaa teessan dhiisa kabajaa teessan dhiisa yookiin yoo fi quudhuu dadhabdan kamaal yoo daawudiif quudhuu dadhabe daawud yoo kamaaliif quudhuu dadhabe isin sadiinuu mararaallee dabaladhaati aangoo teessan san itti
itti aanummaan hoggana abboota tayaati duuban hoggana garuu qeerroo biraa muudaatii bakka san kaa jarri gamtaa isin haa hoggantu yoo nama gamtaa san hogganu dhabdan qeerroo biraa ol baasaa aangessaati nama san jalatti itti walii galtani namni sadii yoo walii galuu darbe nama biraa fidataa miti nama biraa san fidadhaa nama oromoodhaa tokko oromummaa isaa qabu bakka san kaayadhaati ufii walii gala isin walii galuu dhabuun isin sadii walii galuu dhabuun hamilee nu cabsitanii jirtan hamilee rabbi haa cabsu jennuuti hamilee nu cabsitanii jirtan saba hamilee cabsitanii jirtan saba burjaajessitanii jirtan seenalleen gaafatamuu jirtan yoo ufii keessanii walii galuu dadhabdanii dhaabatan osoo akkana gootan taan icciti gabbaatanii himtanii bakka tanatti wal dhabne gola keessatti waan fixatuu dandeettan akkatti wal dhabne kun akkana kenna jettanii ufii gabbaatanii alagaadhaaf waa himtanii icciti uf keessatti fixatuu dandeettan gabbaatanii haasoytanii diina gola in nuti hin beeyne gola keessa nu barsiistanii nurratti onnachiisaa jirtan waan akkasiisan keessaa bahuu qabdan that is a big mistake dogongora guddaadha sun keessaa bahuu qabdan yoo dandahame kamaalillee moggaa hin deemin deebi obboleewwan keetitti deebi aangoo dabarsiiti nama uf jalaa fidde ol baafte kenni bakka san muudi daawudillee nama uf jalaa ol fidiiti ol baasi bakka teessa muuditi qeerroo walii galuu hin dandeetti qeerroo muuda daawudillee kamaalillee mararaallee bakka san gadhiisaa qeerroo kaadhaa bakka san qeerroo walii galuu hin dandeetti afaan wal beeyti qeerroon akka isinii sanii miti kabaja kiyya hin jettuuti kanaaf jecha yoo isin walii galuu dadhabdan ummatan burjaajessinaati waliinuu gala isin kadhannaa akka ummata oromootitti waliinuu gala tokko taya diina nu nyaachisinaa diina nu nyaachisaa jirtan diinni yoo nu nyaate sababa keessaniin isintu itti gaafatamummaa seenaa jalaa hin baane beekuu qabdan dhibbaan battillee fudhatuu qabdan sagaleen teenya silaa isin biran geettu FB mateen irratti hafti garuu sagaleen teenya sagalee ummataati sagaleen ummataa isin ga'uu qabdi beekuu qabdan fedhii ummataati irratti deemuu qabdan yoo fedhii ummataati irratti hin deemne wanni isin hoggantan hin jiru akkasitti beekuu qabdanii ummanni oromoo bakka jiru tokkummaa ofii jabeessuu qaba diinatti ka'uu qaba hoggansa qofa randaayina dhaabbilee illeen warri hoggantan gabbayaa dubbadhaa mootummaa irratti ibsa baasaa dura dhaabbadhaa morma yoo hin mormine maqaadhaaf siyaasa nu hogganuun paartii nu hogganuun keessan maal goonaa paartii mormitu isin hin jennare hoggantoonni paartilee sadiinii paartilee gurguddoo sadiin haftanii yoo gabbaatanii waan mootummaan oofaa jiru dura dhaabattanii hin mormine ibsa ijjannoo kijibaati miti ibsa ijjannoo dhugaa yoo irra baaftanii ummata tarkaanfachiiftanii duran dhaabanne paartii mormituutii wanni isin hin jennu jiru isinillee paartii biltsiginnaati isin hin jenna yoo waan mootummaan godhu jaalattaniituma calliftan biiroo mateessan ooltanii yoo kagaltan taate yoo mootummaa irratti ibsan baafne yoo akeekkachiisa xumuraa akeekkachiisa maayii kalaalaa qabduuf duuba hadhaa qabduuf duuba yoo akeekkachiisa mootummaaf hin kennine yoo cal'istanii biiroo mateessa teessan keessa teettanii an hogganaa abaa'oo paabaa'oo kafaa'oo hin jettan that is meaningless hiikkaa takkan qabu biltsiginnama isinillee yoo akkasitti ustaniituma teettan yoo gabbaatanii ummata oromoo wajjin falmaa barbaachisu keessa hin seenne isaanirra wanni isin baafnu fi wanni isin achii qabna jennee isin abdannullee hin jiru ummanni mootu isin eegee gaafa isin hifate ummanni ufii hoggansa malee karatti gabba'uuf deema gaafa gabba'e isinillee yeroo akka ummanni wanni isin dhaga'u hin jiru ummata keessan harkaan baasina paartileen hoggansa irra jirtan amman tana paartileen sadiin ummanni oromoo harkaa qabu ummata of harkaan baasina ummanni isin harkaa ba'uu deema neetworkii keessaniin ala raadaarii keessaniin ala ta'uu deema ummata dhumaa jiru irratti gabbaatanii yoo hin dubbanne dura yoo hin dhaabbanne bar isintu isin paartii mormituu eega taatan dhaabbilee siyaasa oromoo eega isin mormituu taatan bar ummatni isin duuba jira isintu ummata dura deemuu qaba ummanni isin dura deemuu qabu isin fedhii ummataa laaltanii ummata dura deemtanii uf wareeguu qabdanii bara ummanni isin dura deemee wareegamuu miti ummanni roorroo isiniif dhufteef isin dura deemee wareegamuu qaba malee siyaasadhaan isintu irra bilchaatudha isin deemuu ni qabdanii mee gabbayaatii dubbadhaa ummanni oromoo waan isin ajaja isin dabarsitan ajaja sirrii dabarsaa fi tokkotaa itti asbayaati ummata takkaan irree takkaan afaan tokkoon itti asbayaati mee ummata waan barbaadan ajajadhaa ummanni oromoodhaa akka isin jalaa hafu laaltaniiti yookaan ammootu biiroo keessa nu teettanii hoggantoota sadii achii qabna paartii sadii qabnaan ummata akka nu fayyadu maqaan ummata akka nu godhu maqaan ummatti hafa adabni garaa waan godhu jetti oromoon maqaa dhafachiisin qabaatu waa takkaa nu fayyadu
kana irratti hojjetuu qabdan dalaguu qabdan ummanni oromoo ammootu dammaquu qabdan dammaquu kana nama hundatu dammaquu jedhee jecha kana waama jechi kun isinifachiisee jira garuu amma yeroon yeroo dhumaati yeroo du'aa fi jiruu keessa jirru waan taateef jecha ka'uu qabdan dammaquu qabdan bakka yuufuu uleellee isinirraa guuranii gubaa jiranii miti ulee miti waan qabdan gurguradhaa kilaashii tokko bitadhaa 60-70 waan qabdan gurguradhaa bitadhaa uf jiraachisuuf jecha dirqama dinagdee rafin booyina dinagdee yoo isin jiraattan yoo lubbuun keessan jiraatte dinagdee sanitti deebitan dinagdee san horatu kan dandeettan yoo lubbuun jiraattan waan qabdan san gurguradhaa kilaashii takka hidhadhaa lubbuu teessan du'arraa baraara ilmaan teessan du'arraa baraara osoo isin jirtan osoo isin teessan ilmaan teessan yoo guyyuu isin duratti abbaan keessan guyyuu isin duratti haati teessan guyyuu isin duratti akkan taane taatee ajjeefamtu mootummaa diinaa kanaan hin jirra jettanii wanni dhadhaabattaniif hin jiru amman tana gahee jira dhumatee jira koronaan dhukkuba addunyaan kun sodaattee ummata addunyaa kanaaf fixaa jirudha mee waa takka si yaadachiisa Amerikaa torbee lamaan tarti tana biyyi guddatte biyyi dimokiraasiin beekamtu sun maal ta'aa jirti dhukkee itti kaasanii qabeenya jaraatii fi jinni jaankaa jaraa hunda barbadeessanii siidaa gabroonfattoota jaarraa tokko ol biyya san keessa turellee barbadeessaa jiran san qofaa miti du'a George Floyd tokkochaatiin Amerikaa kutaa hunda keessatti hiriirri baamee kutaa hunda keessatti waan mootummaa barbadeessanii biyya Awurooppatti tarkaanfatee Ingiliizin keessaa siidaa gabroonfattoota warra garba daldalaa turan warra dhiittaa dhala namaatiin duraan beekaman siidaa jaraa hunda buqqisaa jiran du'a lubbuu tokkochaatiin du'a lubbuu gurraacha tokkochaatiin nuti tokkochaami guyyarraa lubbuun nama kennaa akka nama qorichatti summii biifetitti kadhumataa jiru gabbaatanii maan dubbanne maan falman haga yoo meeydan korona numa takka isin godhu Ameerikaan kun akkasumatti deemtee dachaa jirti koronaan kama rabbi tajaajileessa koronaan ammootu koronaan nama uf eege ajjeesaan jiru biyya keessatti kan uf eege fi kan mana taa'ellee du'aa jira manatti itti seenanii ajjeesaa jiran koronaan nama Itoophiyaatti ajjeesaan jiru koronaan nama ajjeesaa jiru vaayirasii abiyyiiti abi koronaadha malee kan nama ajjeesaa jiru koronaa vaayirasii miti abiyyi vaayirasiidha abiyyi vaayirasii ammootu kan ofirraa kaasaniin maskii afaanitti hidhatuudhanii miti kilaashii hidhatuudhanii gabbayanii biltsiginnaa ollaa kee jiru mataa dhayanii bashaysuudhaan biltsiginnaa ollaa kee jiru kararraa qabuudhaan abiyyiin achi kaasta malee abiyyiin as teettee gandarra teettee masara mootummaa keessatti kaasuu hin dandeettu garuu gochi ati asii gootu abiyyiin akka achii ka'u taasisa kanaaf jecha abiyyiin kama ollaa kee jiru ati yaa ka gandarra jirtu abiyyiin kama ollaa kee jiru kan magaalaa gurguddoo keessa jirtu kama sicinaa jirutu abiyyiidha akkasitti beekuu qabda biltsiginnaan jalaa haga gubbaa majnuuna jedhin asiilii bidhaan nalaala messenger irratti bilbiltan hey waan akkasitti irraa of eega maali haasidummaan akkana gahe dubbii keeyyatti deebi'a dhiifama na baasanii abiyyiin kama ganda kee jiru kama si himee si hiisisu kama si qabsiisu kama liyyuu poolisii jedhan san sitti fidu humna waraanaa kan inni habashaa leenjifate san kanaaf jecha ati bakka jirtu biltsiginna irratti kan yoo ati asii jalaa jirte ka gubbaa ofiinuu jiga hundee yoo jalaa nyaatte rirmi yoo jalaa muka nyaatte ka gubbarra jiru dantaa ofiiti jiga kanaaf jecha akkasitti beekuu qabdanii biltsiginnaan kama ollaa kee jiru ka ollaa kee jiru irraa eegaluu qabdaa kuni dhaabsa kiyyaa beeytanii kan itti aanu koronaa jabaa kana ofirraa kaasuuf wantoota akkasitti barbaachisaa kana akka gootanillee abdii qabaa qeerroon motora kee kaasuu qabdaa bakka jirtanii ammootu walquba qabaachuu qabdan mootummaan akka mootummaa abiyyiititti hamaadhaa hin jiru mootummaan kun humnallee hin qabu hariirollee hin qabu mootummaa naqasaan nyaatte muka rirmee nyaatte takka biyya keessallee deeggarsa guutuu hin qabu humni inni qabullee oromiyaa qofarratti malee hin dalaydu olaantummaan seeraa inni qabullee oromiyaa irratti malee hin dalaydu Tigraayin bulchaa hin jiru Tigraay ufiin uf bulchaa jirti Tigraay bituu jirti walabummaa qofa isii hafeef ka beekuu qabdan walabummaa ufii qofa labsattee alaabaa ufii dhaabatuu qofa isii hafeef Tigraayin quban qabu kibba bulchaa hin jiru Sumaalee Affaar illeen akkasi oromiyaa takkeetti hidhatanii inni bulchaa jiru biyyi guddoolleen oromiyaadha oromiyaan ammootu duwida harree tahuu hin qabdu duwida harree wanti irra kaan hunduu itti fe'ama oromiyaan duwida harree tayaa jirti
oromiyaa duwida harree kan godhaa jiru hoggantoota dhaabati. Hoggantoonni dhaabaa mootu wanta barbaachisu ummata keessanii gabbaatanii dubbatuu qabdan, labsuu qabdan, dabarsuu qabdan. Kanaaf jecha warra as keessa jiru irraa kaasuu ni beeka. Abiyyiin Itoophiyaa keessa walakkaa takka qofa bulchaa jira. Walakkaa inni bulchaa jiru san ala gara ollaatitti hariiroo takka hin qabu. Somaaliyaa guddoo Itoophiyaa caccabsee Somaaliyaan guddoon diina Itoophiyaati. Masrii qeebaltee meeshaa Masrii irratti buufattee jirti. Somaaliyaarraa moortariin as garagalee jira akka beeku sanitti. Suudaan irraa waraanni walitti banamee jira. Eritiriyaa takkitti hidhamee ta'e inni jala deemaa jiru. Eritiriyaan biyya godina Arsii takkitti yookiin godina Harargee takkitti hin geenne san. Wanni jiraatu baattee isii wanni nu galchu takka hin jiru san. Dhageettanii biyya Masrii wajjin biyya jabduu liigii Arabaa keessa jirtu waliin hariiroo akka isaa inni qabu ni beektan. Biyyi Masrii meeshaa karaa hundaan itti fe'attee jirti. Hidha Abbayyaatiif jechuudha. Hidha Abbayyaa mallaqa ittiin dhaabbata baankii addunyaatirraa fuudhee liqaa fuudheen ummata Oromootiin cabsuuf jecha waan hojjetuu ni qabuun dhiisee warra mallaqaan bite kanaan bitee farshoodhaan tana kaafaa obaasaa kaadireedhaan bitee jalaaga gubbaatitti bitee ummata irratti duchiisaa jira. Mallaqni Abbayyiif qophaa'e baankii addunyaatirraa liqiidhaan fuudhamee nyaatamee jira. Mallaqni inni nyaate sun ammootu baankiin addunyaa qabdee jirti. Misriidhaa kennuudhaaf mallatteessisuudhaaf sun dubbii dhumate akkasitti beeka. Abbayyillee Itoophiyaan dhabdee jirti. Kanaafuu Itoophiyaan bakka iyyuufuu diina isii afaan seentee jirti. Biyyi ollaadhaa hariiroo gaarii hin qabne, ollaa gaarii hin qabne, biyya keessa mootummaan biyya keessa hawaasa guutuu parsantii 80 mallee taatu harkaa hin qabne ummata tokkocha qofa irratti xiyyeeffatee Oromiyaa qofa gadhiitee biyya tana bulchaan that is impossible. Gonkumaa hin danda'amu. Gonkumaa hin danda'u. Oromiyaalleen duwida harree ta'uu qabdi, birree kubbaa ta'uu qabdi. Oromiyaalleen ka'uu qabdi, finciluu qabdi. Hoggantoonni illee ummata keessan bira dhaabattanii waan barbaachisu ajaja barbaachisu ummata keessaniif kennaa. Ummanni immoo waan barbaachisu godhuudhaaf qophiidha. Qeerroon ba'aa dadhabe, qeerroon du'a dadhabe. Qeerroon gaafa duraa barra roorroo dadhabee roorroo hoggantoota irra ka'u dadhabee roorroo isa irra ka'u dadhabee fincilatti gabba'e. Har'an tana immoo qeerroo ajjeefamaa jira. Qeerroon du'a danda'aa jiru. Amman tana qeerroon dura afaan qabdanii jal'isiisan sun amman tana guulee akka fiinyatitti bokokke dhoohu qofatu isaafe. Kanaaf jecha qeerroo tiyyaa bakka jirtu motora kee kaasii ati hin duuta kajechuu qabdan akkuma Jawaar jedhe san anni du'a garuu kana booda hin bilisoomaa jedhe. Qeerroo ati hin duuta yoo sitti dhufe guyyaan kee yoo si ga'e yoo ati duuti obboleessi kee mootu akka bilisoomu beekuu qabda. Du'an malee bilisummaan hin jirtu. Warri biyya alaallee warri Facebook irraa iyyitan ka akka anaa kun gara biyyaa ana dabalatee jechuu gara biyyaa qabsoon biyya jirti malee Facebook irra daaspooraa ta'uun hin jirtu. Dalagattee maal gatii qabda bakka ittiin galtuun qabdu dalagdee dinagdeen ati biyyatee ittiin galtee biyyateetiin hin fayyadne gatii hin qabdu. Dureessa Oromoo kan akka dinquutuu kun dinagdee keessaa baasaatti jiraniiti. Ati waan qabne kana wanti si qaata kan jirtu qabsoon gara biyyaati. Nama biyya qabutu dalagata. Nama biyya qabutu mootu hegeree ofii jiraatuuf illee murteessaa. Kanaafuu hegeree ta'e jiraattee murteessuuf jecha qabsutti makamuun dirqama. Daasporallee yaamicha walii dhiheessuu qabda. Yaamicha walii dhiheessitaniin ammoo gara biyyaa deebitanii kan deebi'uu hin dandeenye kan humni keessan hin hayyamne ammootu leecalloodhaan mallaqa qabdan waliin buuftanii ummata Oromoo hidhachiisuu qabdan. Kadhayame wal'aanuu qabdan, rakkate gargaaruu qabdan. Kun dhaamsa kiyya har'aati. Gawaa hedduu isinitti baay'isee jira. Dadhabdanii jirtanii isin jaaladhaa, isin kabajaa. Gadaan gadaa bilisummaatii. Abbaan haqaa qabsoon hin hadhooyti. Hadhaa san dadhabnee keessa tarraa dhugaan qal'atti malee ni qallatti malee hin jirtu. Mooyuuf jirraa ni moonaa gara fuulduraatitti deemaa. Abshir rabbiin nu wajjaa jiraatu. Rabbiin yeroo kamuu abbaa dhugaa wajjin jiraata. Abbaa dhugaa ammootu rabbumatu beekaa. Ammootu nama keenya jabaa keenya bira dhaabadhaa. Jawaar dura lubbuu teessan baasaa. Lubbuu hoggantoota teessanii lubbuu jabaa keessanii gandarraa haga gubbaatitti kan jiru tiifadhaan dhaamsa kiyya har'aati gaa. An isin faana ka ture leellisaa Oromiyaati gaa. Dubbiidhaan afaan isin goysee bishaan illee isinitti kennaan jiru. Horaa ulaa deebana isiniin jaaladha. Gadaan gadaa bilisummaati.